Bagansi jaalatti ani ittiin bonaayoon ta'e gooticha ilmaan Oromoo ibidda koosiina ta'e. Na afanas bahe koonoo jaljalame waliin gahe. Na afanas bahe koonoo jaljalame waliin gahe. Bagansi jaalatti ani ittiin bonaayoon ta'e gooticha ilmaan Oromoo ibidda koosiina ta'e. Na afanas bahe koonoo jaljalame waliin gahe. Na afanas bahe koonoo jaljalame waliin gahe. Maatiin fi ta'in maatiin haadhaan taa'an taa'an waliin anillee maatiin keessaa akkasumas warri maatiin taa'anii turtanii guddaan galatoommadha kabajaan isin gaafadha. Ingilii aragaraatti maal qabattee dhufte jechuun keessanii oolu diraamaa kutaa lammaffaa sinii qabadhee dhufee jira. Ingilii diraamaa sunis maaliin jechuun keessanii oolu. Adunyaan beekamaan jedhama. Akkasinis jedhamaa turuu Ingilii adunyaan beekamaa jedhama maqaan isaa. Gaaffii isa gaafadha jechuudha. Gaaffii isa gaafadha. Mee akkamitti na barte jedhaan? Mee akkamitti na barte? Eshi beekama akkamiin gosa jaakoo nagaa jedha. Gaafisi gaafadha akkamitti na barte? Miseenjariidhaan immoo, iimoodhaan immoo, feesbuukidhaan immoo, waasaappiidhaan immoo, tiktokii maraatti karaan immoo maalidhaan na barte? Mee natti mee wanta itti na barte natti maal na barte natti miseenjariidhaan na barte moo? Okay, akkamitti wal barree? That's why you get it more. This not get it. Gaffy not this got me got my child. We got that's why you see it. Okay. Asman what better than I get it. Asman what better than I get it. All better. Makan kaya ni na get it. Become to a dunya sing get it. After become a dunya get it. Asman jana ya get it. Sinjaladha jechuu eegalte anillee sinjaladha sin jedhee anillee dafee garuu siif hin deebisne gaaffii ati naa gaafattee akka laayitti onneen kooti taqabbaluu waan hin dandeenyeef turee siif deebise jechuudha. Kanaaf yaadaa kooyi amma mee natu si fuudhe mooyi situ na fuudhe gaaffii isa cimsaa naa deebisi. Gaaffii isa quubsaa beekaan adeemsi ammaan gaaffii si gaafachaa jira. Maali na tura dheertuudha fi irratti gabaabbate. Maali na tura dheertuudha. Garuu irratti na caalchee baay'een jaalladhaa ture maalatti gabaabbate maal jaalladha. Dheeraa dhufee xiqqoo. Innaa diimaa mukukkula kana akkatti inni bareedatti kan ijaaramu. Jaantu beekamaa jedhama akkatti inni bareedu. Jaakoo dhugaa akkatti bareedu. Argitanii? Sinitti mul'achaa jira jedhee yaada. Akkatti inni bareedu jaantu yaa. Akkuma tasaa
akkuma caalaa ta'ee miseenjarii kanaan ol barree miseenjarii kanaan ol barree asumaan bakka janjanaa eegallee janjanaa ajaa'ibaa wal jaalanna waliin jechuu eegallee asumaan jalqabnee amma galma gahaa jirra. Gaafa rabbiin jedhe wal agarraa galma keenya jechuudha. Ol fuudhee garuu natti fuudhamoo duratti sitti natti fuudhamoo sitti na fuudha. Yeroo ammaa kana Faaxeen fuudhuu qabda jedhanii Maammadoon osoo hin ta'ini Maammadoon soofaa bichaa mataatiin jedhe Faaxetu fuudhaa mana ijaartee soofaa galchitee akkasumas biffee galchitee qumsaaxinii galchitee mana walaloo pilaastikii kana yookiin simintoo kanaan lafa laxxaftee mana feerroodhaan ijaartee yookiin dhagaadhaan yaa'udha. Dhagaan feerroon tokkuma isaan ijaartee fuudhuu eegaltee jirti. Kanaaf Faaxetu fuudha jechuudha. Maammadoo osoo hin ta'in aadaan bara kanaa badee jira aadanii ajaa'iba. Faaxeen kan fuudhuu qabde bubbultee jirti. Ingidi amma natti si fuudhamoo siitu na fuudha gaafi tokko bicha naa deebisnee innaa akkasin sun jedha. Yeroo ammaa kana Faaxetu mana ijaaree lafa bitee waan hunda guutee lafa bittee raawwattee immoo muka bittee qorqorroo bittee yookaan dhagaadhaan ijaarsa ta'e immoo feerroo bittee simintoo bittee lishoo kana bakka ijaarti jechuudha. Yeroo ammaa kana Faaxetu fuudha malee Maammadoo jechuudha. Barri jijjiiramee jira. Ajaa'iba nama ajaa'ibaa jiraan malee garuu jechuudha. Ani si fuudhu situ na fuudha malee dhageessa situ na fuudha malee ani si fuudhu siifaa galu. Ani mana ijaaree jira garuu mana sana kireeffadha malee anaaf sii keessa hin kennu. Mana sanii nan ijaare malee anaaf sii wajjin hin jiraannu nan kireeffadha. Siifaa galu irratti sittani maal jira. Kanaaf situ na fuudha malee ani si fuudhu. Maali kun aadaa lafatti afaa kan Faaxeen Maammadoo fuudhu. Maammadoon gizee ammaas bari'u. Maammadoon gizee ammaas nama namuudha. Sababni isaatis Maammadoo jedhiitoo goommana jedhii tokko. Goommannis gizee muramu ni baay'ata garuu gizee bilchaatu xinnasuutti galchi. Kanaaf Maammadoon yeroo ammaatis akkasuma jechuudha. Ni nama namu sin jaaladha jedhee eegala. Achiin booddee torban lama yoo guute birrii naa ergi jedhe qarshii naa ergi jedhe lafa binnee mana ijaarranna jedhee si makkara. Maal jechuudha kun? Kanaafuu Maammadoon gizee ammaa goommana ifa manaa godhaa jiru. Maammadoon gizee ammaa akkuma goommanaa san jechuudha. Goommannis roob jettee baay'istee murtee boodanii xiqqaatti jechuudha. Kanaafuu Maammadoon yeroo ammaa goommana jechuudha. Yaa Maammadoo koo dhiifa manaa godhi garuu gaafa natti ta'ee wanti kuni Maammadoon yeroo ammaa kana bakka si attaalladha jedhee turi sin jaaladha lubbuutoo enee fiqiir enee qonjoo enee maar jedhee eegale. Guyyaa kana bakka si faarsaa ol lafaa fuudhee gubbaa sanirra si ka'a. Si faarsatuma oola. Si faarsaa oola. Ajaa'iba lubbuutoo jaalalleetoo enee qonjoo enee maar siin jechaa oola. Guyyuma kana si faarsaa oola jechuudha. Hojiin isaa faaruu bichaa ta'eessa akkasii siniin jedha yaa Maammadoon gizee ammaa nama namuu maallaqa bichaa jaalala osoo hin ta'in jaalalli yeroo ammaa qarshiitti jijjiiramee jira jechuudha. Qarshiitti jijjiiramee jira. Dhugaa ani nagarre bara kan
Faadhaanis immoo qalabeetti godhachuu eegale. Bushaadha kun bushaadha yaa faadhotti. Anumaanuu eegale. Wii. Bushaadha kun bushaadha. Nama ajaa'iba kan bara kana ajaa'ib. Maali kun ajaa'ib. Mana ijaartee kafuutu kana safuu ani fuudhu naa fuudhu malee isa fuudhu maali kan isa fuudhu maali jedhe kan isa fuudhu bushaadha bal maali kan isa fuudhu gonkumaa isa fuudhu jechuudha inni naa fuudhu malee ani isa fuudhu inni naa fuudhu malee Maammadoo isa fuudhu akkasumatti naabbadhee hafa maleedha isa fuudhu ani maali kan inni isa fuudhuuf ani isa fuudhu gonguma isa fuudhu dhugaa koosiniin jedha laphee koorra laphee kun keessaa dubbachaa jira maali kana lafa fuudhee lafa bitee mana ijaaree isa fuudhu aadaa lafatti afaadha fuudhu akka aadaa durii sana heerumaan maatii kiyyatti waraqata ergee akkasiinani eeruma malee isa fuudhu jechuudha lafa bitee mana ijaaree maali isaafan malkii lama baase Maammadoo fuudhufanii malkii lama baase akkas nyaanni haramaa kun malkii lama natti baasee bishinaa haramaa keessa guyyaa sa'aatii 24 dhaabbachuun koo isa fuudhufanii laa miti inni naa fuudhu malee ani si fuudhu ati na fuudhu dhageesse siifaagan siifaagan yaa Maammadoo koo siifaagan ani si fuudhu aadaa lafatti afaadha dhiifama siniin jedha yaa Maammadoo koo yoo nan dogoggoree dhiifama siniin gaafadha akkatti gadi jedhee dhiifama naa godhaadha asawaa koo keessatti yoo nan dogoggoree jiraadhee dhiifama naa godhaadha dhiifama guddaadha kanaafi waanuma jiruun eegalee dubbadhe jechuudha Maammadoon gisee ammaa jaalala namaa osoo hin ta'in jaalala qarshii qofa qaba akka waan qarshiin hin dhumnee tokko qarshiin bari ni dhuma jaalalli garuu hin dhumu amma bara baraati amma addunyaa kanarraa jiraattutti hin dhumu gaafa addunyaa kanarraa boqotte garuu suma wajjin du'a jechuudha kanaafuu jaalalli hin dhumu jechuudha birriin garuu hixeessa ganamaati ni dhumtis ni dhuftis kanaaf yaa Maammadoo koo nuna taallalinaadha daraa keessanii jaalala qulqulluu nuu qabaadhadha jaalala onnee irraayi guyyuma kanaa sin jaaladha lubbuu tooyi enee maar enee fiqiir jechaa hin oolinaa tooyi jaalala qulqulluu nuu qabaadha faarsuun homaa hin godhu faarsuni homaa hin godhu jechuudha akkasii jedha dhiifama wajjin akkasii yaa maatiiwwan koo diraamaa kiyya kuni yoo isinitti tolee dhaggeeffadhaadha laayikii share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha haasawaas ta'uu diraamaa hojjechuun yaa qubaa aabeetu nama lama kan taate baay'ee bareedadha garuu ani qofa waan ta'eef ni bareedu jechuudha akkasii isiniin jedha mee waaqa gurraacha koo amma yoomitti ananii jilba koo amma dheesiisa mee Maammadoo nagaa
Maammadoo karooraan deemu, Maammadoo jaalala qulqulluu qabu natti qabime. Jilba amma yoomin jilba koo hammadheera. Amma yoomin jilba koo hammadheera famee yaa waaqa gurraacha. Beeti Maammadoo sammuudhaan karoora qabu kan namaa yaadu jaalala qulqulluu isa boruu natti qabi. Xaalotiin godha jechuudha. Innaa akkasii siniin jedha. Kanuma sin jaaladha jechaa hin ooliniin tooyi. Jaalala qulqulluu naa qabaadhu isin jedha yaa Maammadoo tooyi. Jaalala qulqulluu naaf qabaadhu. Jaalala qulqulluu naaf qabaadhu. Yaa jaakooyi hedduu si jaaladha. Atumti jaalala qulqulluu naaf qabaadhu. Ani garuu amma bara si jaaladha. Amma bara amma lubbuu addunyaa kanarraa boqadhutti sin jaaladha. Jaalala qulqulluu sin jaaladha. Jaakoo dhageesse moo sin dhageenye? Jaalalleetoo yenee fiqiir yenee maal yenee hunda caaltuu naan jechaan ooliif faarsuun galman ga'u waan ta'eef innaa akkasii siin jedha yaa jaakoo yoo kan na dhageessu ta'ee naa dhaga'i. Wanna na siin jedhu natti himii naannoo sinii tooyii mistirii garaadhaa qabdu waan asirra jirtu waan hundumaa natti himii siin jedha jaakoo. Keessi jaalalaa osoo sii hin galin nama hin jaalatin. Jaalala jechuun wal gargaaruu, wal danda'uu. Jaalala jechuun waliif ta'uudha. Jaalala jechuun wal kabajuudha. Jaalala jechuun waliif yaaduudha. Jaalala jechuun tokkummaadha. Yeroo gaddaas yeroo gammachuus wal bira dhaabbachuu, wal jajjabeessuudha. Jaalala jechuudha. Jaalala kana isiniif haa baay'isu. Jaalala qulqulluu isiniif haa ta'uu isiniin jedha maatiiwwan koo. Waan na waliin turtaniif galatoomadha. Viidiyoon kiyya asumatti goolabaa. Amma viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Laayik sheer jechuu hin dagatinaadha. Galatooma waan na waliin turtaniif guddaa galatooma. Baay'een isin jaaladha. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa taa'adha. Baay'een isin jaaladha. Jaalala qulqulluu. Nagaa ta'a. Diraamaan kiyyaa asumatti xumurama. Laayik sheer gochuun dagatinaa.